Ashamaagaa akkam jirtu jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun bakka nagaan deebitanii xiqqoo isin jalaa badeen ture isaaf dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Akkuma mata duree isaa irraa argitan har'a waan haaraa tokko isinitti agarsiisuudhaaf qophaa'ee dhufeera. Innis appilikeeshinoota yookaan sooftiweerota bilbila keenya irratti fe'uudhaan suuraa keenya miidhagsuu dandeenyu appilikeeshinoota sadii isinitti agarsiisa tartiibaanii. Amma dhumaatti na hordofuun dagatinaa akka irraa barattan abdiin qaba. Guriin chaanaalii kana subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Tole egaa appilikeeshinoota sadan kana tartiibaan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinoota kana sadan kan isin irraa argachuu dandeessan Play Store irraa argachuu dandeessu. Warreen Play Store irraa buufachuun isin rakkisuuf viidiyoo tokko hojjedheen ture akkamitti buufachuu akka dandeenyu appilikeeshinii Play Store irraan ala viidiyoo sana akka daawwattan isin recommend isin gochuun barbaada. Yoo isiniif hin mijatu ta'e immoo Telegram chaanaalii koo irratti isiniif hin gadhiisa waan ta'eef bilbila kun jettanii search yoo gootan argachuu dandeessu. Achirratti isiniif gadhiisa. Amma gaa kallattiidhumaan tuutoriyaalii keenya isa guyyaa irratti yeroon isin dabarsu appilikeeshinii sadaffaa irratti ilaallu Snapseed kan jedhamudha. Snapseed keessa seentu sana booda yeroo haaraa buufattanii yeroo seentan storage maal permission isin gaafata. Permission sana allow gochuu yookaan on gochuun dagatina. Amma kanaan dura waan itti fayyadamaa tureefidha kan inni akkas godhu. Kun footoon yeroo darbee edit godheedha. Kanaafuu suuraa keessan import gochuu dandeessu. Asitti kan open ishee jettu tuqnee sana booddee suuraa barbaannu import goona jechuudha. Amma suuraa kana styles toolii fi export jira. Isaan of jalatti settingoota baay'ee of jalaa qabu. Kanaafuu as keessaa settingiiwwan isaan qaban yookaan akkaataa bareechan as keessa jiran kanatti fayyadamnee suuraa keenya miidhagsuu dandeenya jechuudha. Sana booda kun erga nutti tolee waan barbaannu erga keenya booda gara toolsiitti dabarree asirraa harkaa argitanii toolsii baay'ee naannoo gara 30tti waan sikunatti fakkaata. Toolsiiwwan baay'eetu jira asirraa. Toolsiiwwan kana tokko tokkoon ilaaluu dandeessu. Amma yeroon jala fixa waan ta'eef tekstii qaba waan baay'ee qaba waan ta'eef brushii crooppii white balance curvii waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef isa kana ilaaluu dandeessu. Sana booda xumura irratti suuraa keenya hojjennee akka xumurreeni export ishee jettu xumurraa tuqna. Sana booda save ishee jettu itti buunee sana booddee gara faayilii keenyaatti save nuuf godhaa jechuudha. Amma suuraan kun save nu ta'eera gaalarii keenya keessatti jechuudha. Tole gaa lammaffaa irratti appilikeeshinii nuti ilaallu appilikeeshinii Lightroom jedhamudha. Innis Play Store irra jira. Xiqqoo saayiziin kana baay'ee guddaadha. Tarii moobaayiliin keessan storage isin rakkise yoo ta'e kana osoo fe'achuu dhiistanii yaadadhuun qaba. Garuu maaliif yaaluu hin dagatina. Lightroom kan jedhamu kun sooftiweerii baay'ee beekamaadha. Naannoo namoota miiliyoona 100 olidha kan Play Store irraa daawunloodii godhee. Kanaaf fayyadamtoota baay'ee qaba jechuun ni danda'ama. Kana akka seentaniin inni kunis permissionii maal isin gaafachuu danda'a kan storage. Kanaafuu allow gochuu dandeessu. Permissionii jechuun eeyyama bilbila keessan irratti akka hojjetuuf eeyyama kennuudha malee waan biraa miti. Sana booda gara gadii kanatti akkuma argitanii mallattoo kaameeraa fi mallattoo suuraatu jira. Suuraa irra ida'uu ishee jirtu ishee tokkodhaan suuraa keenya asitti import gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana add gochuu dandeenya jechuudha. Suuraan keenya add ta'eera jechuudha. Sana booddee suuraa kana kan nuti agarru all photos isa jedhu keessa seenneetu amma suuraa kana add waan gooneef naa dhufeera jechuudha. As keessatti akkuma agartanii gara gadii kana irratti settingoota baay'ee of keessaa qaba. Selective fi healing kanneen jedhaman kun warreen premiumidha. Akkuma argitan mallattoo hojiitu irra jira. Kana jechuun gara upgrade to premiumidha. Premium warreen jedhaman kun warreen kaffaltiidhaan fayyadamnudha. Kanaaf kana baay'ee ilaaluu isin barbaachisu. Kanaafuu crop of keessaa qaba maal laayitii kana keessa seentanii wantoota baay'ee sirreessuu dandeessu. Appilikeeshinii baay'ee bareedaadha. Yoo wantini bilbilii keessanii
storage isaa isin rakkisu ta'e application kana dhabuu hin qabdanii. Settingoota isaa tutoriaalii adda addaan YouTube irraa ilaaluu dandeessu. Suuraawwan baay'ee miidhagooti ittiin hojjetama. Na application lammaffaan keenya isa kanadha. Kanaafuu Adobe Lightroom jettanii Google Play Store irraa yoo search gootanii salphaadhumatti argachuu dandeessu. Inni dhumarraa fi inni tokkoffaa jedhee isiniif qabadhee namoota miiliyoona 500 oltu buuse Play Store irraa yookaan si'a miiliyoona 500 ol buufamee jira. Pixartidha jechuudha. Pixartiin namoota baay'ee biratti jaallatamummaa guddaa kan qabudha. Gajjallaa kana kaasee isinitti agarsiisee background filattanii seenuu dandeessu. Kalariidhaan yookaan immoo inni jalqabarra jiru kalarii tokkoyyuu kan hin qabnedha. Free photo kan ofiisaa Play Store isiniif qopheesse. Drawingii yookaan immoo asumatti kaameraadhaan kaasuuf, grids yookaan immoo suuraawwan hedduu walitti qaqqabuudhaaf kun si fayyada. Akkasuma viidiyoo suuraallee akkasuma gochuu dandeenya. Kanaafuu amma suuraa kana filannee yoo keessa seenne jechuudha. Jalqaba irratti toolsii as keessatti croopiin jira. Wantoota baay'ee as keessa fayyadamuu dandeenya. Effektii warreen jedhaman jiru. Akkamitti suuraa sana ifa isaa maal itti daballee yookaan rarrasnee suuraa sana akka bareechinu kan nu gargaarudha. Settingoota isaa kana hunda ilaaluu dandeessu. Warreen mallattoo akka xiyyaa naannoftu kana irra jirtu gaafa intarneetii argattan ittiin buufachuu dandeessu. Sana booda free waan ta'uuf jechuudha. Beautify kan jennu jira. Wantoota baay'ee of jalaa qabanis isas fayyadamuu dandeessu. Stiikeroota hojjennee yoo jiraate yookaan immoo stiikerii inni qopheesse fayyadamuu dandeessu yoo intarneetii qabaattanii. Kataawutii kan jedhamu kunneen akkamitti akka baasnu maal sana booda akkamitti suuraa sana dhannee akka miidhagsuu dandeenyu wantoota baay'ee of keessaa qaba. Amma kana select goone wantoota baay'ee ittiin hojjechuu dandeenya. Amma save yoo goone suuraa kana akka kanatti nu baaseera jechuudha. Gara duubaatti deebi'a. Kan biraa tekstii of keessaa qaba. Settingoota hedduu of keessaa qaba. Amma kuni wantoota baay'ee ittiin gochuu nan danda'a. Kalarii isaa keessa seentanii ittiin jijjiiruu dandeessu. Magariisa gochuu yoo barbaadan, stroke yookaan naannoo isaa yoo barbaadan immoo as keessa seentanii kalarii filachuu dandeessu. Akkasitti haaluma salphaadhaan filachuu dandeessu. Gara foontii isa jirutti deebitanii akkaataa barreeffama keenyaa sanallee barreeffama baay'ee bareedaa filachuu ni dandeenya. Sana booda as jalatti wantoota baay'eetu hafanii jiru. Opacity isaa maal blend shadow wantoota hunda isaa kan suuraa kana sirreessuu miidhagsuu dandeenya jechuudha. Add photo kan jiru jira. Suuraatti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf stiikeroota maal gaafa itti dabaluu dandeenyu barbaannu add photo jennee itti dabaluu dandeenya jechuudha. Fiit ishee jettu kun immoo namoota miimii hojjetan beekuu dandeessu. Irra keessaaf jala kanatti barreeffama barreessuudhaan miimiiwwan garaagaraa hojjetamuu danda'a jechuudha. Brushes, borders wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Fakkeenyaaf borderii isaa akkasitti miidhagsuu dandeenya. Akka barbaannetti akka nuuf mijatutti suuraa kana miidhagsinee hojjechuu dandeenya jechuudha. Draw keessa yoo seenne wantoota baay'ee of keessaa qaba. Akkamitti akka draw gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf kanaan draw yoo gochuu barbaanne seettisa jiru tuqnee asii kalarii barbaanne dhaqnee filannee waan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Akkasii wantoota baay'ee isin gargaara abdadha. Leerii kan jedhamu jira. Kana jalattis suuraa fi background isaa adda baastanii wantoota baay'ee edit gochuu dandeessu. Viidiyoo koo kanaan dura ilaaltanitti yoo ta'e yaadannoo haceef kanaan hojjedhe achirratti kanan ittiin hojjedhe leerii kanatti fayyadamu yookaan immoo draw kana keessa seenuudhaan jechuudha.
Kanaafuu seetingoota baay'ee of keessaa qaba. Keessumaa appilikeeshinoota warra kaan illee buufachuu dadhabdanii Pixartiin baay'ee isin gargaara waan ta'eef buufattanii akka fayyadamtan isiniin jechuudhaafidha. Amma ammaatti amma xumuraatti waan hordoftaniif galanni guddaadha. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa, hiriyoota keessaniif qooda. Gaaffiiwwan qabdan koomentii irratti naa barreessuu dandeessu. Tuutoriyaalii maali akkasiif hojjetamu maal naa barreessuu dandeessu. Amma dandeettii beeka taanaan isiniif hojjechuudhaaf duubatti hin jedhu. Kanaafuu waan amma dhumaatti na daawwattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Nagaatti.